واو نقطوف مالي ألان قريني دوفت يو دوفو قراء في تنفتني أنا قراء في دوفوها في تو سبارتي تاجر دوفون وانت جل كدام باو سدين كون سبارتي وانت وجين ألا قرآن وجين ألا فنشان وجين ألا دوفون وجين ألا وانت أكسجين أنت لو واني فايداك ليس فايداك أبو فنياني فايداك أبو بقاتي فايداك أبو كاسين قدام ملك كاسين قد يدوفو قد يدوفو ملك كجلان قدام وان سبارتي تي كناف قفان كان لما تيمو بكلمان قاوة إسي لمان متف خدو إسي بكتو كباتية سبب نمالي جنان طران نجيس فنشان نجيس ربي آيات رقبة لما قدام لما سورة بقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نمني صلاة وني خدو في متفكتة لا لين دكتة دير يكون تروف خدو دكتة وني صلاة ديمو مالي في ربي كل نجالات أبام نمنيس كل نجالات كنرت وانت تدبتو جرو لما صدق فايمو شيورا قالوا قبات دورتي غريب وبايسي تواجا أكوان أنتوني كيسا دوه دورتي غريب فنيان إسي وقاتو كو فنيان فرين كيسا غوغي أكلالي فروفا ديمتي أكرم يريبا كيسا جرو كناف شيورا غافا غلطي جت مال تو إسي برباچيسا شيورا جل مال تو جرا قوم بايجا كيسا كل فتو غور كيسا توري ياسو afaan isii keessaa qoshashaa rigatu morma isii boba saphii boba isii haadatu handhuura xurii keessaa guuru saphii muttee isii gubbaa jiru haadatu qeesha isii muratu dhiqannaadha wal deema sadii arfaffa immoo arfaffaan kasala fuutee girgiraa keessa keettee barbadaa kasala ixaana itti naqee yoo inni aaree jedhe hudduu isii bantee akka itti wal aare goote sababni maaliif jennaan Hudduuni udaan tu bade malee cincaa udaaniin banne cincaan hin banne laal akkuma mana onaatitti waan urgaa yoo naqa maal tamanni sunni urgaa hudduun isii akka hiyyeessa gaagura urgeessee muka fannisee turgo gaafa akkasitti aalaan qaamsite hudduu ofii qoraaftee jechuudha kana ka jiru lammata muttee isii leeni okkaamsiti tubboo lama jira muttee keessa qaawwa lama tana dura illee asli rabbi barakaa isaa dubbateera seenaa dura keessatti haasa'e garuu qaraane malee akkanuma qara'ee akkana haasa'eera asli waan qaba rabbi barakaa isaa godhu ila bolota jaalalee itti miti akkuma dhiirummaa siin jedhe malee waan biraati miti ila asitti tubboon lama tubboon tokko qaranee jala jira tubboon xiqqaan suni akaawuntii fincaaniiti qaranee dhalaa jala jira tubboon guddaan immoo jala jira tubboon guddaan huddutti maxxanee jiru akkana wal bira jira hudduu mutteen kinu akkanatti wanni wata qooba firree witu rabbi kuduraa isaa fi addaan qaba sawwaa afurtuu irraa deema meeshaan dhiiraa achiin ol gala xuriin laguu achiin itti dhufa sparmiin isii achiin irraa baha daa'imni achiin dhufa kuni kana ukkaamsitee qaawwa lamaan kanneen ukkaamsitee akka cincaan fincaanii sudhachii badu gooti itti ol aarsitee jechuudha ejersaan naddi yoo itti naddiin itaana yoo itti waan urgaa'uun gabaabumatti muttee akkana wolamee urgaa'e kana arraabuu fi dhungatuun hin ta'aa jenne malee udaanii fincaanii wal mallassaa isiniin hin jenne miti. Ifaan akkana eega qulqullaa'e shiree kan ta'uu jedhu naafi daaragaadhaan hojjaasa'uu jira danda'a. Hukmi mubaahaa keessa gala. Waliin haasa'uu dandeenya. Eenyuyyuu ana na wocanii na harkaa balleessa malee kitaabaan na wajjin haasofnaan wallaahi maqaa rabbiitii kadhe maqaa rabbii guddaa sanii kakadhe kitaabaan na haasofnaan tasgabbiidhaan takka nama gaafachuun dandeenya asirratti gaafiin akkasitti dubartiisin jedhe xumureera amma gaafadhu yeroo san naafoon dubbatin jechuutti jira mala gaafii tokkoffaan yeroo dhungatamu kana arrabaan dhungatama moo guutuudhuma afaaniitiin itti lixamee dhungatama aboo dhungata akkana dhungata kino kana dhungata ishi dhungoo tokko qotiyyoo haamolee arraabuun akka nama sa'u giddaa arraabuutti danda'amu inni akkana qulqullaa'ee qoraafamee ni ta'a yoo miidhaan jidduu sanitti hin argamin yoo isin fayyaa qabaatte inni fayyaa qabaate wanni arraabuuf dhungatu irraa haraama guru tokkollee jiru hukmi mubaaha jala gara buleeyanti yoo nyaatan nyaachuun hin danda'amu arraabuu qofatu yoo nyaatan nyaachuu tabaratti nagarre laala nyaachuu nagarre ragaa waan kanaa ustaaza
Oi, jarjarinni arragaa fidee haasa'a asitti maal Nyaachuun hin danda'amu wayyee Suuraatiin kana nyaachuun. keessatti deebisee asiin maxxansa ragaa fideenaan fideetiin haasa rakkoon qaban kanarra. Amma fakkeenyaaf abbaan manaa xiqqoo na baasa. Haadha manaa Ramadaana keessa yoo muxxee isii keessa dhungate soomanni hin cabu ragaa qabaan. Namni wajjin haasa'u eenyu yoo argilchitan karri banaadha kinu. Fakkeenyaaf yeroo kaanii miti yooma kanuu yoo muxxee isii keessa godhee osoo soomana qabu zuurii dhungate soomanni sun hin cabu. Yoo fedhiin isaa irraa hin beekni. Muxxee isii keessa dhufu ragaa qaba abbaa feetan onnaqaa feetan sheeka areeda diimaa feetan adii feetan abbaa feetan wocan dandoolaan wocanatti iyyanii zaamaadhaan agarte zaachaan feet ragaa qofaan dhiirana wajjin haasa'uu dandeettu. Keewwata nufi sayyee Bukhaarii fida asitti kinu amma waan Aishaan jettu hunna rasuulli jedhe hukmii keessatti waan deemu hukmiin waa irratti asirra fidee dubbata. Asitti maali sammuu akkasii miti asirra finnee akkanuma saleedarra barreessuutti kallattiidhaan dubbanna. Tokko gaafii takka Oromoon hin gaafanne tokko gaafachuu fedha. Ustaaz gaafii takka Oromoon gaafachuu sodaatu tokkoon isin gaafadhaan. Akkas qulqulleeffattee waa hunda gootee otuu isin harraabdanu yoo fincaanni sii qabeennaan jettan fincaan sii sana dhuguun hin danda'ama? Fincaan najisa inni bakka fincaan la salphaa gaafatte nabiratti waan salphaadha gaafii salphaa hundi itti gaafattu fincaan najisa jenne durumaayyuu fincaan najisaa Qulqulleeffattee ulattee urgeessitee otuu isin jettu yoo dhiqachuu qabaatu dogongorre otuu isin urgeeffattee mimmi'eessitee jirtu yoo fincaan durumaa bar wanni hudduu isiin dhiqattee tin jetteefuu wanni muxxee isiin dhiqattee fincaanii gudaan santu najisaa bar duubatti deebila waan irraa dubbadhe keewwatan kaayee jedhe irratti duuba deebila. Garuu wanni akkana kun dabree yoo argame hoo najisa fincaan beekamaadha. Kun gaafii hin qabu. Garuu qulqullinni arfan kanniin eeggatte dhungatuun ni ta'a. Wanni irraa dhoogu tokkollee hin jiru. Hukmii mubaahaa keessa galu. Wanni rabbi dhooge waa sadii qofa. Tana qofa dubbadheetiin dhaabasiirra. Rabbi wanni dhooge Qur'aana keessa ayata 222 irratti ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آيات رب الماضي دم لما سورة بقرة كسد دورتي تري اللبو يتدفاجد بكك آو تري اللبو يتدفاجد سن إن أتشمت إيسي كيسابو كنترو أتشكيس والتقالون انتو كان القرآن كأكيد سن هو بوده هو هرم إيسي كيسا يوسين يموتاته afaan isii keessa bakka isee harkaan dhootee jarsarra ganna kunnita abbaa feetan kaleessitanii naan dubbachuu danda'a waca malee ifaan ifatti bakkee rabbi irraa dhooge tokko kana lammanni immoo hoo gaafii tokko tunu hafe gaafii tokko naafe no ustaaz daqiiqa hadiisa dubbadhee qaba nabiyyi rabbi alayhi salaatu salaam dubartii ajaazuhunna jedhee dubbate ajaaza wanni jedhamu maaliidha furduu isii bakka xuraan irraa gabbahuu san keessa ol hin suuqinaa jechuurraa dhooggan.